Dhugaa rabbii hayyuun boossee na boossifte jechuudha. Hedduu qalbiin kiyya na cabee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi jaallachuun badii miti jaallachuuf yakka miti garuu gaafa isheen akkas taate akkasitti boossee hedduu tokko qalbii kiyya na nyaatte. Wallaahi ilaaluun dadhabee viidiyoo sana hedduu tokko rifadhe jechuudha. Qalbiin koo baay'ee na cabe jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisti. Sanuu daa'imaa wallaaltuudha. Utuu daa'imummaa qabaachuu baattee utuu wallaalummaa qabaachuu baatte jechuudha. Isheen iyyuu abbaa ijoollee lamaatti hin heerumtu jechuudha. Dhugaa rabbii silaa isheen iyyuu itti hin heerumtu waan daa'imummaa taateef waan yaada galagalfachuu hin dandeenyeefitu dhattee abbaa ijoollee lamaatti heerumte kunoo kisaaraa keessa buute jechuudha. Kunoo boo'icha taate gammachuun argine. Sayidoon ergi gaafa dhukkubsateeti. Ergi gaafa ishee biraa deemeeti nagaan gaafannee jechuudha. Kunoo akkuma dhageessan viidiyoo seerratti hedduu tokko mankaraartee boo'aa jirti jechuudha. Nan dubbisnee na dubbisuu didee jettee inni ofiyyuu dhukkubsachaa jira gaabeettanii kana keessa inni waa'ee ijoollee isaatii waa'ee Sumayyaa yaadaa jira malee ijoolleen qalbii miti jechuudha. Nama ijoollee godhatee beekutu beeka waa'ee ijoollee jechuudha. Kanatti tuurrifatee dubbisuu didee malee ishee jibbee miti jechuudha. Sirayyuu kan inni ishee fuudhee kan inni haadha manaasaa wajjin wal lole jechuudha. Lubbuu ishee baraaruuf waan ta'eef namni hin jaallata, namni hin balleessaa, namni hin dogoggora, namni addunyaa kanarra hin dogoggorin hin jiru jechuudha. Namni kamiiniyyuu nama ta'e hinuma dogoggora jechuudha. Isheen immoo wallaahi hin jaallatte malee badii tokko hin qabdu. Dhugaa Sumayyaan waan gaarii hin goone balleessite dhugaa Sumayyaan jalaa dhokachuu utuutti deebitee bareedaa dhugaa sammuu namni baqa ammam addunyaa kanarra jiraatanii fi ammam baqa addunyaan kun gabaabduudha. Har'a du'a bordu'aa namni hin beeku saatiitti duun hin beeknu kanaaf jennee immoo wal jibbinee qilleensaa wal kennuun hin danda'amu dhugaa rabbii. Sumayyaan garuu itti addan baatu itti numa deebiti isheen haga torbee lama haga ji'a tokko ji'a lamaan dhokadha jette waan ta'eef numa deebiti. Sumayyaan garuu immoo jechuu ayyuun immoo asitti miidhamte laalika Sayidoon na dhiisaayyuu jettee kan isheen akkasitti boosu jechuudha. Innumtiyyuu nagaa qabaa innumtiyyuu akka inni hospitaala galee bichaan dhagahe malee ana hafuura isaa quban qabu homaayyuu adda baafadhee hin beeku jetteeti kan isheen boo'aa jirtu. Wallaahi qalbii nama nyaatti. Utuma si'a tokko dubbisee bakka utuma si'a tokko silkii badee waluu fi dhiisee yootuma sagalee qabee fi bakka bareedaadha. Maaliif sidas lubbuu ishee baraare lubbuu mucaa kanaa oolchee jira. Lubbuu mucaa kanaa hambisee jira jechuudha. Du'arraa jechuudha. Jaalalli qalbii miti hin beektu waan ta'eef namoonni jaallattanii darbitanii namoonni gana jaallattan immoo ganaatti deemtu waa hundayyuu waan isin jaalalli nama gootu ganaa hubattanii bartuu jechuudha. Wallaahi mucaan kun miidhamtuudha. Mucaan kun badii tokkoyyuu hin qabdu hin jaallatte malee waan goote tokkoyyuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf waan dubbannis waan jechnus hin qabnu irra guddeessaa Sumayyaan mul'achuu Sumayyaan dhuftee dubbachuun seeyyuu furmaata guddaa fidaafi jechuudha. Sayidoodha. Otoo achumaan akkuma dhokatte sanaan baddee viidiyoo dalaguu baatteeti sammuun Sayidoollee nagaan ta'uu jechuudha. Maaliif dhiirri dubartiin haadha tokko jala sagalii jettu inni dubartii miti kan inni barbaade. Inni dubartii qaqayyaru miti kan inni barbaade jechuudha. Bultii isaa ganamaa ijoollee isaa haadha manaa isaa ganamaa wajjin guddifachuuf malee inni ayyuu fuujuu barbaade miti. Kaleessa dheengaddan nan dubbadha waan ta'eef inni ayyuu barbaade miti. Ayyuudha kan barbaade kan jaallate waan ta'eef kunoo gaagummaa dhalate jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Utuu waa tokko hin beeknitu Sayidoon miidhame jechuudha. Sayidootu goddaame jechuudha. Dhugaa maal ta'u ayyuunis ofumaa boos malee wanti waan gootu tokkollee hin qabdu jechuudha. Sumayyaanis wanti waan gootu tokkollee hin qabdu jechuudha. Isheen ijoollee isheetiif jettee hin jiraatte ofumaa jireenya ishee balleessitee ofumaa maal taate jenna malee inuma jiraatti. Namni yoo fayyaa qabaate inuma jiraata. Wallaahi kan fayyaa dhabsiisanii garasii garanaatti iyyanii mataa dhoowwanii sammuusa dhabsiisanii dhukkubatti fidanii Sayidoodha malee Sumayyaanis homaan taatu ayyuunis homaan taatu jechuudha. Isheenis ofumaa afaaniin boossi malee waa tokkoyyuu hin taatu jechuudha. Kan gidduutti miidhame kan gidduutti garaansaa gubatee Sayidoodha. Ilaalaa ka dirqiidhaanii uummanillee fuudhuu qabdaa. Mucaa kana jaallatte jaalala qabsiifte hin dhiiftu jedhaniiti kan fuusisanii jechuudha ayyuu. Amma immoo jechuu kunoo didiin kun hundaa dhalate. Inni nan gammada jedheeti. Inni ijoollee kun ijaan arga jedheeti kan inni biyya amma kana taa'ee jechuudha. Achi ol deebi'e. Ilaaligaa. Ammammaatti ijoollee isaan argine ammammaatti ijoollee isaa walitti mul'ifne hin dhokattee jirti jechuudha. Sumayyaan baatee mul'achuun Sayidoodhaaf furmaata ta'a. Dhugaa ittiyyuu argamuu haa dhiistu
garuu inni jaan arguu hadiisu ijoolleen isaa nagaa ta'uu ijoolleen fayyaa qabaachuu isee yoo baatee dubbattee furmaata argatee jira jechuudha. Maaliif utuu fayyaan qabdu ta'e utuu biyya biraa deemteeti ta'e baateeyyuu viidiyoon daladdu baateeyyuu hin dubbattu jechuudha. Garuu wanti godhamu tokkollee hin jiru. Du'aayii gochuufidha. Du'aayii gochuufidha. Waaqayyoon kadhachuufidha. Namoonni dandeessan namoonni salaata yeroo salaattan yeroo itti waaqayyoon kadhattan wallaahi du'aayii godhaafi rabbiin tokko isaan haa godhu. Rabbiin sammuu Sa'idoollee haa eegu sammuu isaaniillee tokko haa godhu jechuudha. Amma yuutuuba Sa'idoo irratti viidiyoo gadhiifte miti utuu hin boossu ta'e utummaan karaartu ta'e yuutuuba isaa irratti gadhiifti bar dhugaa rabbii ammas yuutuuba isaa irratti fuuteetu viidiyoo gadhiiste jechuudha. Maaliif iimeeliin illee sheerka jira yuutuubii Sa'idoo ayyuu bira jira jechuudha. Kanaafitu fuutee gadhiiste jechuudha. Malee Sa'idoon utuu miidhamuu baate viidiyoo qaata torbeen geenye. Torbee ga'e bar guyyaa gaafa Yamanii deemee sapiraayisii godhe sana galgala bar gaaftinni kufee gaggabe jechuudha. Torbeen geenye ilaal viidiyoo gaafas waraabametu reefu maal godhanii dheengadde gadhiisanii jechuudha. Malee inni ture bar torbeen geenye ergi Yamanii deeme ga'ee jira bar isaan daba warri yuutuubii kuni warri yuutuubii gurguddaa kuni dafanii viidiyoo gadi hin dhiisani. Viidiyoo guyyaa 3 guyyaa 4 gadhiisu. Akkasii hedduu nama gaddisiisaa wallaahi. Hedduu namatti dhagahama. Rabbiin nagaa buusuu fi waan jennuu fi waan goonullee tokkollee hin qabnu jechuudha. Du'aayii mabichaa gochuufidha malee silas maal goona? Wanti goonu jira. Ofumaa boo'inya malee ayyuu rabbii jedhee sabrii godhadhu. Hin boo'in. Tasumayyuu hin boo'in. Isallee qalbii isaa hin tuqin. Inni yoo kana argee yoo viidiyoo kana argee wallaahi hin boo'a Sa'idoon. Hin boo'a. Garaan jabaatu hin boo'a. Hin boo'inii jabaadhu. Dhankaaraa ta'e cimtuu ta'e. Irraan fagaadhaa jaalala isaa bakka nan dhiisaa suuta dhiisaan deema Sa'idooyi anaaf jedhee akka miidhamne ijoollee keetti deebii ijoollee isaa wajjin wal argisiisi ankoo rakkoo hin qabu ani irraan fagaadhaa jechaa jirti. Irraas hin fagaatiin Sa'idoos hin dhiisin garuu dubbina tasgabbaa'u ati tasgabbaa'i ati callisi hubadhuuf Sa'idoof hubadhu yoonni sii dawwaluu dide yoonni sittaasa'uu dide hin jeeqin. Atasgabbaa'u dura Sumayyaa wajjin atasgabbaa'u dhokatee faasirgisiif haa dawwalu akka inni miidiyaa irratti baasee sii dawwalu hin godhin akka inni ifa baasee isee biratti faan dawwaliniif yoonni akkas ijoollee wajjin wookii minaamina deeme inni siifa dawwalu malee ati hin dawwaliniif akkasi bar sirkii hiccitii walii dawwalanii amma miidiyaa kanarraan argina miti amma nama wal jaallatu tokko ati naan dawwalin anatu sii dawwalaa jedhu jechuudha. Kanaafuu jennaanii inni siifa dawwalu saatii barbaadetti siifa dawwaluuti ati hin jeeqminii baatee illee hin dubbatinii jechuudha. Amma Sumayyaan isa akkasitti boossee maraattu isheenillee inaartii jechuudha. Kanaafuu Sumayyaa sinaarsini ofii keeti sinaariniiti tasgabbaa'iiti mana keessa taa'ii gurbaa kana sammuusaa hin jeeqina. Gurbaa kana sammuusaa naannessina wallaahi mataa sana oofina. Ani kana jechuu barbaada viidiyoo isinitti hin dheeressuu waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma. Adaraa yoo isinitti tole immoo laayikii naa godhaa ulfaadhaa.